Nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtanitti sinaa ga'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa guyyaa har'aa nama qaama wal argine hin beekne kan halaala teenyee hojii isaarraa dubbannee wal dhaggeessifnee wal barsiisaa turre barreessaa seenaa gootota shanan gibee Nabaanii Shaafiitii wal argine gaafii fi deebii xiqqoo waliif goonee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura isiniin jenna. Galatooma. Ani jalqaba Nabaaniidhaan eessa jirra har'aa guyyaa addaa eessa jirra naannoon jirru kun maali ani hin beeku. Meemee Nabaanii maal jedhama naannoo kun? Naannoon jirru naannoo Adawaa 00 dha. Naannoo siidaa yaadannoo yookaan yaadannoo lola Adawaa waggaa 150 dura magaalaa Finfinnee naannoo Durbisa Goorootti argamna yookaan Piyaasaa isa jedhamu sana jechuudha. Achi jirra egaa akkuma armaan dubbee keenya kanatti argaa jirtan keessoo immoo gootota achirratti dhuman dirree sana seenaa adda addaatu keessoo kana jira. Karaa biraatiin hooggantoota lola Adawaa argattu keessoo kanatti waan baay'ee jira gaa. Isa sanaan wal qabatee waan tokko jechuun barbaada. Tarii naannoo keenya kanatti wantoota namni hin hubatintu jira. Innis inni gootota Oromoo sablammoota lola Adawaa kanarratti hirmaatan keessaa yeroo baay'ee maqaan isaanii kan hin dhahamne jira, kan hin yaadatamne jira. Fakkeenyaaf naannoo ani itti dhaladhe Shanan Gibee keessaa gootota hedduutu lola Adawaa irratti hirmaate jechuudha. Isaan sana osii kaasuuf yaale Giraazmaash Abbaa Saambii, Abbaa Duleessaa Abbaa Gibee, Abbaa Duleessaa Abbaa Gibee jechuudha. Abbaa Didhaa Abbaa Booqaa, Abbaa Boor Abbaa Fooggii, Garmaamaa Eebbaa, Wadaajoo Daanyoo, Gurmeessaa Eebbaa, Dhugumaa Naga'oo, Jimaaloo, Jaarsoo, Golbee Qaalloo warreen jedhaman kun lola Adawaa irratti Shanan Gibee keessaa hirmaataniiru jechuudha. Namumti fira koo kana keessaa fi ta'uraalee Abbaa Didoo Abbaa Bushaan namni jedhu irratti hirmaatanii lola Adawaa kana irratti. Garuu seenaan isaanii hin ka'u. Namni illee hin beeku. Waan biraa dhiisitii naannoo isaan keessaa ka'anillee namoonni baay'een hin beeku. Isa kana dhaloonni naannoo isaa yoo kirdeetii kennee yoo galata galchee fi seenaa isaanii kana baase Oromoon illee akka beeku ta'a. Yoo naannoon irra taa'e isin kun yoo hin beekne immoo naannoon biraas beekuu hin danda'u. Isa kanaaf kanaa wal qabsiisee seenaan namoota kanaaf fuulduratti ba'uu qaba. Isinis irratti hojjechuu qabdu artiidhaanis barruudhaanis gaafa lolli Adawaa ka'u maqaan isaan kanaa irraanfatamuu qaba. Isa kana jechuu barbaada.